yeroo dhugaan oola mootota keessaatti irra jedhamuun maaf toliftuu iyyaa maaloo sagalee keessan guddisaa gareen dhugaan eessa jirtuu hiriiraa keessan mul'isaa. Dhaamsa qabnaa sanyiif afaan qomoo addunyaa maraafi kan lallabnus ergaa yeroo wangeelaa baraa baraati waaqaaf lafaa gurgituu bishaan isaa uumeef sagadaay dhaggeeffadhaay baara keenyaaf kana qaamna ergaa addaay. Sanyiin namaa utuu fayyuu baraaraan eegamaa jiru qilleensinni golee lafaa sutuutoo attamee jiru namni hundumtuu ergaa kanaaf wanta daandeessan kumaachaan yeroon firdii fagoo miti namoota badiisa oolchaa. Dhaamsa qabnaa sanyiif afaan qomoo addunyaa maraafi kan lallabnus ergaa yeroo wangeelaa baraa baraati waaqaaf lafaa gurgituu bishaan isaa uumeef sagadaay dhaggeeffadhaay baara keenyaaf kana qaamna ergaa addaay. Dubartittiin ishee jittuu maqaadoo katawwamtee calaqqisaaf callee lafaan ishee miidhagee kuulamtee har'a malee hundeen qabdu baabiloon jiguudhaaf jirti of eeggadhaay barumsa dogongoraas ishee laattutti. Dhaamsa qabnaa sanyiif afaan qomoo addunyaa maraafi kan lallabnus ergaa yeroo wangeelaa baraa baraati waaqaaf lafaa gurgituu bishaan isaa uumeef sagadaay dhaggeeffadhaay baara keenyaaf kana qaamna ergaa addaay.